andi argan torbe soddomi arfaffaarra kan ga'e Premier League England morkiin shaampiyoonummaadha cimee itti fufeera. Liverpool garuu kaleessa Everton mo'amuudhaan shaampiyoonummaadhaaf carraa qaba ofitti dhiphiseera. Kana booda taphoota 4 qofatu hafa. Kun gareen Jurgen Klopp bara kana waancaa jalqaba argatee waancaa liigii England qofaan baricha xumuruudhaaf akka dirqamu isa taasisuudhaaf itti dhiyaateera. Darbii Merseyside 244ffaa kaleessa Goodison Parkitti kan taphate Liverpool goolii 2-0dhaan kan inni mo'atame. Keessumattuu bara kana waancaa 3 morkachaadha kan ture garee Jurgen Klopp kun Liverpool jechuudha. Kana booda garuu carraa waancaa dabalataa argachuudha. Manchester City fi Arsenal salphaatti gadi waan dhiisaniif fakkaatu. Amma Arsenal qabxii 3 caalameera. Liverpool tapha kaleessaa kana kubbaa dhibbeentaa 73 to'achuudhaan kan taphate Liverpool yeroo 23 gara goolii Evertonitti yaaleera. Kana keessaa 7 kallattii sirrii kan eeggatteedha. Haa ta'utti carraa argatanitti garuu fayyadamuu dhabuun gatii isaan baasiseera. Liverpool kaleessa Everton boqonnaadhaan dura daqiiqaa 27ffaa irratti Jared Brand's White goolii galcheen kan isaanii dursaadha boqonnaa ba'anii. Boqonnaa booda ammoo Dominic Calvert-Lewin addaan itti bu'uudhaan goolii lammaffaa galchee mo'atamaniitu kan isaan Premier League England shaampiyoonummaadhaaf carraa Liverpool ittiin dhiphisanii. Everton immoo Premier League England keessa turuusaa kan ittiin mirkaneeffachuutti dhiyaate jechuun ni danda'ama. Tapha kaleessaa kanaanii tapha itti irraa tokko injifatee qabxii 3 argannaan Premier League England keessa turuusaa guutummaatti kan mirkaneeffatu ni ta'a. Everton keessumattuu bara kana qabxii 8 irraa hir'ifamee gara shaampiyoonshiipiitti gadi bu'a jedhamee sodaatamaa kan ture Everton kilaba seenaa liigicha keessaa gadi bu'ee hin beekne bara kanas qabxiinis irraa hir'atu kaleessa garee cimaa Jurgen Kloppiin Liverpooliin mo'atee turmaata Premier League England kan isaan ittiin cibsatanii tapha kaleessaa kanaan keessumattuu injifannoon Everton kaleessaa kun jechuudha. Bara 2010 booda injifannoo jalqabaa darbii Merseyside Goodison Parkitti Liverpool irratti galmeessan ta'uudhaan kan inni galmaa'e jechuudha. Gama Liverpoolitiin kubbaan Luis Diaz yaaleetoo utubaan sibiila goolidhaa kan jalaa deebiftee gaabbisiiftuudha. Gama biraatiin ammoo kubbaawwan Darwin Nunes akkasuma ammoo Andy Robertson kan Mohamed Salah dabalatee goolii eegan Everton Jordan Pickford yaaliiwwan ciccimoo kanneen jalaa deebiseera. Dabalataan Mohamed Salah carraa argatetti fayyadamuu hin dandeenye kaleessa goolii argate sirna itti fayyadamuu dhabuudhaan Liverpool goolii osoo hin galchin kan inni tapha kaleessaa kana mo'atame. Goolii keessumattuu lammaffaa Everton erga galchane booda jechuudha. Tapha kaleessaa kanaan deeggartoonni Everton sagalee isaanii ol fuudhanii miira darbiitiin iyyaadha turanii sagalee isaanii yeroo iyyaa turanitti keessumattuu waancaa liigichaa amma Goodison Parkitti dhabdaniirtu Liverpool jechaadha. Sagalee isaanii kan isaan ol fuudhanii iyyaadha turanii Liverpoolitti qoosaadha kan isaan turanii. Liverpool amma Arsenaaliin akkuma jalqaba kaase qabxii 3 caalamee sadarkaa lammaffaarra jira. Har'a Manchester Cityin tapha 2 haftee qabu kanarraa dabalatee jechuudha. Har'a injifannaanin gamanuma Liverpooliin caalee Liverpool gara sadarkaa sadaffaatti gadi bu'uu danda'a. Taphoota lamaan hafan Manchester Cityin kan injifatu taanaan qabxii 5 ta'a. Garaagarummaa Manchester City fi Liverpool kun garee Jurgen Klopp bara kana taphoota arfan hafan irraa qabxii amma jiru kana shaampiyoonummaadhaaf malee taasisaa jiran gamanuma kan goobamuudhaaf jalaa itti dhiyaate jechuun ni danda'ama. Jurgen Klopp waggoota 9 booda kaleessa darbii Merseyside kan isaan mo'ataman jechuudha. Kun tariitii Liverpool keessatti milkaa'insa guddaa nama galmeessanii Jurgen Klopp garuu as dhiyeenya taphoota eega Crystal Palace mo'atamanii booda liiga Awurooppaatiin dorgommicha keessaa baaniiru. Kun Liverpool xiinsammuun garichaa gadi bu'e jechuudhaan xiinxaltoonni garaagaraa kan isaan kaasanii. Miirri injifannoo garee Liverpool keessaa laafeera. Taphattoonni carraa argatanitti fayyadamuu dhabuun Mohamed Salah erga waancaa Afrikaatiin booda ga'umsa ittiin beekamutti deebi'uu dhabuun Diego Jota Liverpool jalaa miidhamaan taphoota as dhiyeenyatti irratti dhabamuun isaa. Darwin Nunes ammoo carraawwan hedduu yeroo argatetti gara goolitti jijjiiruu dadhabuun isaa Liverpooliin gatii baasisee jechaadha kan isaan jiran xiinxaltoonni kubbaa miilaa hedduun akkasuma taphattoonni kubbaa miilaa tanaan dura Liverpooliif
taphatanii maraafuu tapha kaleessaatiin booda Jurgen Klopp taphattoonni koo waan danda'an hundumaa hojjetanii tapha bareedaa taphatanii kubbaa to'annee taphanneerra garuu goolii galchuu hin dandeenye kun baay'ee na aarse yookaan immoo na mufachiise yaada jedhudha Jurgen Klopp kan isaan dubbatanii taphattoonni koo waan humaattuu hin irre kanaaf dhiifama isaan hin barbaachisu yaada jedhudha Jurgen Klopp kan isaan dubbatanii garuu deeggartoota Liverpool fi dhiifaman gaafadha yaada jedhudha Jurgen Klopp egaa xumura bara kanaatti Liverpool waliin gargar ba'uun isaanii beekamaadha kana booda amma waancaa isaan argatan kan jalqabaa saniin ala waancaan dabalataa gamanuma harkaa fudhatamuudhaaf itti dhiyaateera Arsenal fi Manchester City dhaan jechuudha taphoota biroo kaleessa taphatamiin Old Trafford Manchester United goolii 4-2 Sheffield United mo'ate carraa dorgommiilee Awurooppaatii fi morkii taasisu cibsateera Manchester United taphichaan durfamaadha ture yeroo lama durfamaa ture tapha kaleessaa kanaanii keessumattuu Sheffield United daqiiqaa 35 irratti goolii jahadan boogaalee galcheen kan inni dursuu eegalee daqiiqaa 42 irratti ammoo boqonnaa yeroo jedhanitti Harry Maguire Manchester United wal qixxeesseti boqonnaa kan baanii boqonnaa deebiti dursee goolii kan galche Sheffield United daqiiqaa 50 irratti bin Brenton Diaz goolii galcheeti kan yeroo lammaffaadhaaf Sheffield United dursuu nach deinem dandama sadarkaa 20ffaa dhumaarra qabxii 16 taa'eera Luton Town qabxii 25 qaba sadarkaa gara dhumaata irratti kan argamu kanaaf kara dhufeetti deebi'uudhaaf dirqameera taphoota birootiin istaadiyeemii Selhurst Parkitti Newcastle United kan simate Crystal Palace 2-0 dhaan kan inni mo'ate taphoota 3 darbaniin kilaboota ciccimoo walitti aansee mo'achuu isaati Crystal Palace akkuma beekamu jalqaba Liverpool mo'achuun isaanii ni yaadatama torbee darbe West Ham irratti goolii hedduu galchanii kan isaanii mo'atanii kaleessas gooliiwwan lama Jean Philippe Mateetan galcheen kan isaan Newcastle mo'atanii kun Crystal Palacein keessumattuu kilaboota ciccimoo irratti morkattoota ta'aniif qormaata ta'e ta'uu isaanii kan isaan mirkaneeffatanii amma Crystal Palace qabxii 39 turmaata Premier League England guutummaatti mirkaneeffateera kun ammoo waggoota 12 Premier League England keessa turuudhaan reekordii kilabichaa ta'uudhaan kan inni galmaa'e bara 2021 boodas tapha jalqabaa isaaniiti kan isaan kaleessa Newcastle mo'atan Bournemouth 1-0 dhaan Wolves mo'ateera sadarkaa 10ffaattis ol siqeera Antonio Semenyo goolii kan ittiin galchee har'a Premier League England kana Manchester City morkii Brighton waliin taasisan gamanuma kan inni eegamuudha Erling Haaland tapha kanaan akka hin taphanne Guardiolaan ibsaniiru Phil Foden fi John Stones ni deebi'u jedhaniiru Guardiolaan gareen Guardioladha Manchester City yoo injifate sadarkaa lammaffaatti ol deebi'a gidduutti qophii sinaffeerraa keessumattuu kubbaa miilaa Chaayinaa ilaalchisuudha Samuel Jones waan qopheesse qaba dhaggeeffannee walitti deebi'a. bara 1950 keessa bulchaan chaayinaa yeroo sana Mao Zedong ping pong jedhamuun kan beekamu ispoortiin teenisa minjaalaa ispoortii biyyaalessaa chaayinaa ta'uu labsan biyya baha fagoo kanatti kubbaan kaachoo immoo uummata miliyoona 600 waliin daawwatamuun ispoortii jaalala addaa qabudha har'a kubbaa miilaa bakka ispoortii lamaan jalqabaa kanneen fudhachuuf ispoortii biyya uummata biliyoona 1.4 ol qabdu kana keessatti daran babal'achaa jira. The Chinese president, Xi Jinping, revealed his dream for Chinese football. bara 2012 Xi Jinping pirezidaantii chaayinaa ta'uun waggaa tokkoon dura karoora tokko qopheessan chaayinaa dachee kubbaa miilaa taasisu bara 2012 booda chaayinaa waancaa addunyaaf dabarsu waancaa addunyaa qopheessuu fi waltajjii guddaa kana injifachuun karoora isaanii keessatti tarraa'eera karoorri kun milkaa'uuf hanga bara 2050 tobsuu akka qaban mootummaan biyyattii samanii kana galmaan ga'uuf waldaan kubbaa miilaa chaayinaa bara 2015 irraa eegaluun sirnaan socho'uu jalqabe Super Liigiin chaayinaa taphattoota jajjaboo beekamtii qabaniif balbala isaa banuus beeksise abbootii murtee fi leenjistoota ciccimoo addunyaaf kaffaltii olaanaa kaffaluun gara liigichaatti fidan liigii maallaqni guddaan keessatti socho'us ta'e ta'us guddinni liigii kubbaa miilaa chaayinaa osoon turiin kufaatiin isaa ariifate qophii keenyaan kufaatii Super Liigii chaayinaa ilaalla
dhaabbileen dhuunfaa mootummaarraa deeggarsa argatan kilaboota kubbaa miilaa chaayinaa walakkaa ol ta'an akka abbaa qabeenyummaatti hoogganuun beekamu. Keessaayyuu dhaabbileen ijaarsa manneenii maallaqa hedduu yeroo dhangalaasan mul'ateera. Bara 2010 Evergrande dhaabbanni jedhamu kilaba Guangzhou bitachuu beeksise. Waggaa 10 gidduutti Guangzhou Evergrandeen wancaa Super League Chaayinaa 8 fi wancaa Champions League Asia 2 fudhachuun olaantummaa maallaqaan argame ifatti mul'ise. Dhaabbanni gurgurtaa meeshaalee Suning jedhamu kilaba Jiangsu bitachuun abbaa qabeenyummaan hoogganaa ture. Dhaabbileen kunneen gara industirii kubbaa miilaatti seenuun kilaboonni Chaayinaa humna faayinaansii cimaa akka qabaatan godheera. Taphattoota ciccimoo kilaboota Awurooppaarraa bituun gara baha fagoo akka geeffatanis carraa bal'aa uume. Jiangsuun lammii Biraazil Alex Teixeira doolaara miliyoona 54 Shanghai Shenhuan immoo taphataa Biraazil biraa Hulk paawundii miliyoona 46 mallatteessifatan. Taphataan duraanii Chelsea Oscar dos Santos gara kilaba kanaa yeroo deemu Chelsea paawundii miliyoona 60 argateera. Skeella Vezi, Carlos Tevez, Javier Mascherano, Jackson Martinez, Graziano Pele, Yannick Carrasco, Renato Augusto fi taphataan duraanii Tottenham Paulinoon taphattoota ciccimoo jiruu Awurooppaa diduun maallaqa ilaalanii gara Chaayinaa deemanidha. Marcello Lippi, Luis Felipe Scolari, Fabio Cannavaro fi Manuel Pellegriniin immoo leenjistoota keessaa warra carraa gara Chaayinaa imaluun hojjechuun isaan mudatedha. Dhibbantaan deeggartoonni gara dirree seenuun tapha daawwatanii gara 24,000 ol guddateera. Galiin mirga tamsaasa kallattii taphootaa fi ispoonsaroota irraa argamu immoo liigichaaf humna dabalataa akka argatan taasiseera. Kilaboonni biyyattii akka ardii Eeshiyaatti kilaboota sodaatamuus ta'an sababa taphattoota kanneeniin deeggartoota idil addunyaan liigicha akka hordofamus ta'ee ture. Beekamtii fi jabinni kun garuu bara 2019 irraa eegalee fulla'uu hin dandeenye. Weerarri vaayirasii koronaa waan itti yeroo jalqabaaf mul'ate kaka'umsa kubbaa miilaa Chaayinaatti cilee dibeera. Bara 2019 Super Liigiin Chaayinaa erga xumurame irra deebiidhaan eegaluuf ji'oota 8 fudhateera. Weerara vaayirasii koronaa to'achuuf Chaayinaan imaammata cimaa diriirsuun immoo miidhaa biroo hordofsiise. Taphoonni deeggartoota malee akka taphataman murtaa'u, namoonni bakka murtaa'aatti qofa akka argaman seerri ba'uun liigichi akka dadhabaa deemu taasiseera. Imaammanni kun waggoota 3 itti fufuusaan kilaboonni Chaayinaa hanqina faayinaansiin rakkoo hamaaf saaxilaman. Galiin seensa staadiyeemii irraa argamuu dhabamuu qofa osoo hin taane taphoota liigichaa tamsaasa kallattiin dabarsuuf fedhiin miidiyaaleen qaban gadi bu'uu fi ispoonsaroonni liigichaa fi kilaboota waliin gargar ba'uun rakkoo Super Liigii Chaayinaa babal'ise. Waldaan kubbaa miilaa Chaayinaa qophii garee biyyaalessaa biyyattiif yeroo dheeraa barbaaduu isaan liigichi irra deddeebiin akka addaan citus taasise. Dhaabbileen ijaarsa manneenii irratti hojjetanii fi kilaboota abbummaan qabatan sababa weerara vaayirasii koronaan miidhaa cimaan irra gaheera. Evergrandeen idaan isaa miliyoona 300 ga'uun kilabiin inni hoogganaa ture Guangzhou immoo bara 2022 Super Liigii Chaayinaa keessaa bu'e. Taphattoota bebbeekamoo hedduu mallatteessifachaa kan turan kilaboonni akka Jiangsu fi Hebanfaa diigamaniiru. Taphattoota barbaadan mallatteessifachuun humna jabaa horatanii kilaboonni turan weerara vaayirasii koronaan booda garuu baasii mataa isaanii haguuguu dadhabuun daddaaqaniiru. Ebela bara 2023 deeggartoonni irra deebiin carraa gara dirreetti deebi'uun kilaba isaanii deeggaruu argatan. Kun immoo Super Liigii Chaayinaaf abdii guddaa ta'e. Kilabii guddaan Beijing Guan jedhamu deeggartoota isaa fuulduratti akka taphatu erga beekameen booda tikeetiin seensa staadiyeemii daqiiqaa 5 gidduutti gurguramee dhume. Amma kilaboonni biyyattii taphattoota bebbeekamoo liigota gurguddoo Awurooppaa osoo hin taane fuula isaanii gara guddattoota taphattoota biyya keessaatti naanneeffataniiru. Taphattoonni abdii eegaree Chaayinaa ta'an baay'inaan Super Liigii Chaayinaa keessatti mul'achuu yoo eegalan garee biyyaalessaa cimaa ijaaruuf daandii ta'a jedhamee amanama. Saawud Arabiyaan akkuma Chaayinaatti eegaltus yaaddoon namoota hedduu akkamitti dhaloota mataa ishee ijaarti kan jedhudha. Karaan Chaayinaan irra deemtee daandii milkii akka hin taane osoo beekanii biyyoonni meeqarraa barataniiru kan jedhu ammas gaaffii cimaadha.
afurii fi tokkoon xumuraaf darbee xumuraan ammoo Juventus waliin kan taphatu ni ta'a. Liigii Firaansiin ammoo PSG'n afurii fi tokkoon Laurent mo'atus shaampiyoonummaadhaa fi taphoota hafan eeguudhaaf dirqameera. Kaleessa gooliiwwan lama Kylian Mbappé fi Ousmane Dembélé galcheen kan mo'ate PSG'n ta'us kaleessuma Monacoon goolii 1-0dhaan Lille mo'achuu isaatiin shaampiyoonii ta'uudhaaf tapha itti aanan eeguudhaaf dirqameera. Xavi Hernandez ammoo hanga bara 2025tti Barcelona waliin akka turuuf jedhameera. Kaleessa kilabicha hoogganaa yookaan immoo pirezidaantii kilabichaa Juan Laporta fi daayirektara ispoortii kilabichaa Deco waliin erga mana Juan Laportitti waliin mari'atanii booda yaada leenjisaa kana akka jijjiirsisanii fi gaheessi ganna 44 kun hanga bara 2025tti Barcelona leenjisuudhaaf akka itti fufuudha walii galaniiru jedhameera. Miidiyaaleen gabaasaa kan isaan jiranii bara 2025 booda garuu garicha hin fooyyessu yoo ta'e Pep Guardiola, Luis Enrique fi Mikel Arteta keessaa tokko iddoo isaanii buusuudhaaf Barcelonaan karoorfateera jedhameera. Ralf Rangnick ammoo Bayern Munich waliin dubbii eegaleera leenjisaa kilabichaa ta'uudha fi amma garuu garee biyyaalessaa Oostiriyaadhaa leenjisaan jira. Hojii koof kabajan qaba. Waa'ee hojii leenjisummaa Bayern Munich garuu ammatti waan murteessu hin qabu jedhaniiru. Pirezidaantiin AC Milan Paolo Scaroniin ammoo Stefano Pioliin hanga xumura bara kanaatti kilabicha waliin tura. Murtee xumuraa garuu Stefano Pioli fi daayirektara kilabichaatu beekaa jedhaniiru. Odeeffannoo ispoortii ganama kanaaf qabadde.